akkanatti bareedee miidhagee nama mararee iddoo kana ga'ee argamu isaatiif gammachuu guddaa hangana jedhamne qabna. Qarshiin karaa ijoollee onlaayinii jiranuutiin kaashiin dhufee nu qaqqabee harka keenya ga'ee hojii kanaan ittiin hojjetaa hanga yoonaa geenyee turre qarshii miliyoona 5f akka idaatti suuqii irraa wanti nuti fudhannee ofirraa qabnu 200,000f baasiin madrasaan kun fixee iddoo kana ga'ee akkanatti bareedee argame kun miliyoona 6 fi alhamdulillahi rabbil alamin sadarkaa kanarra gahuudhaan gammachuun guddaan nutti dhagama. Haa ta'u malee wanni hanqate immoo waan baay'ee jira. Kunoo foddaan isin argitan kun hundi isaa hammallee mastaawutii hin qabu. Bishaan kunoo asitti hojjetame paampiin illee akka wareegaatti miidiyaa irraa dhageenye turre inni illee paampii sichitti godhama hanqinatu jira. Warrammoo waan kana immoo hojjete immoo ni'maa guddaa addunyaaf akaraa rabbi isaana milkeessuu isaanii jennaga. Isa qilleensa irrattis hojjetes ta'e isa lafa irratti hojjetes ta'e hawaasa asitti walii qabame hundaafuu gammachuu guddaatu nutti dhagahama. Gammadaa isinis gammanneera. Kana gadhaabuun humna keenyaa miti. Miidiyaan kun ustaazonni kun sheekoleen sadarkaa kanaan nu gahan nu waliin jiran jenneeti nama nu waliif illee ofirra keenya jiru. Ijoollee barataa jiran nama 50 gahanii barattoonni akkasuma gara nama 50 olii ta'aniiru. Barataa eegalan gara nama 10 gahaniiru. Akkasuma ijoollee dubartootaas gara nama 20 qofaatti kan gahanii jirus hangas hin gahu. Gariin keessa deebii jira, garii walakkaa jira. Gara qeerrootiinis hanga tokkoon siidhattis baratamaa jira. Manguddoonis barachuudhaaf amma qophii guyyaa gaddaatti seenaniiru jirres. Gammachuun mana kana akkanatti ijaaramee akkanatti jedhamuun quraana kana qaraasisuun gammachuu guddaatti dhaga'ame manni madarasaa kun banamuudhaaf. Obboleessa obboleettii keenyaa Madiinaa qaddamtuu diinal Islaam kan ta'e akkasuma qabsaa'aa koree madrasatul jabbar kan ta'e. Miidiyaa barakaa rabbi nuuf godhu galata guddaa nuuf dhiyaatanii dadoo kana aanaa kana amma yoonaa gara kamiin gara mootummaa fi gara amantiitiinis miidiyaan dhufee waan nu waraabee nu gammachiisee baay'oomti dhageenye hin jiru. Kun immoo baay'ee nu gammachiisee rabbi si na gammachiisu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah Jabbar jalqabbiin isaa Ramadana darbe barreen gaddaa ji'a Shawwal baatii Ramadana akkuma darbeen gaafa guyyaa 8 lafa iddoo kanatti binnee kan sirratti qoojirtutti dabaluudhaan lafa binnee itti dabaluudhaan haadhuu jammaruun keenya Ramadana Shawwal guyyaa 8 irraa eegalee hadda Arajaba guyyaa irraa Arajaba 14 irra jirra. Arajaba guyyaa 14tti iddoo kanatti akka kanatti mijatee akka kanatti bareedee akka kanatti miidhagee kana fakkaatee iddoo kana ga'uu isaatiif akkanatti bareedee miidhagee nama mararee iddoo kana ga'ee argamu isaatiif gammachuu guddaa hangana jedhamne qabna. Itti aansuudhaan qarshiin karaa ijoollee onlaayinii jiranuutiin kaashiin dhufee nu qaqqabee harka keenya ga'ee hojii kanaan ittiin hojjetaa hanga yoonaa geenyee turre qarshii miliyoona 5f 600,000f 91,000 miliyoona 5f 600,000f 91,000 kaashii karaa ijoollee onlaayinii jiranuutiin qarshii dhufee nu qaqqabee lafatti hin binne mukatti hin binne wantoota adda addaa harka sarraatiin qorqorroo walumaa gala sana kan hin jenne ittumaan sochoosaati kan turre. Haa ta'uutii baasiin hanga onaatti baasiin manneen kun fixe baasiin madrasaan kun fixe iddoo kana ga'ee akkanatti bareedee argame kun miliyoona 6 fi 900,000 fi 62,270 miliyoona 6 fi 900,000 62,270 qarshii kana fixuudhaan har'a iddoo kana ga'e. Yeroo ammaatti xiqqoosi dhuma kanarra walumaa gala isaa akkana babbareechuu wantoota adda addaa faaya jira gaa wantoonni adda addaa dabalatee bicuu muddamuudhaan yeroo ammaa kana tarii akka idaatti suuqii irraa wanti nuti fudhannee ofirraa qabnu 200,000f 71,270 idaa suuqiitu nurra jira jechuudha. Kanuma wajjiniin ijoollonni hojjettoonni tokko tarii
kennamaa fi ture qarshiin xiqqoon ciccittee yeroo ammaa kan isaanii illee nurratti haftee jirti. Sii kanallee ittiin qabne malee iddoo kana bifa kanaan baasiin kun hundi akkana ta'e iddoo kana geenye jira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Erga kanaatii tarii obboleessi koo na cinatti argamu ana caalaa beekaa ana caalaa bilchaataadha. Nu gorsuudhaan bakka dogoggorreetti walitti nu fiduudhaan walitti nu qabuudhaan wantoota addaa nu gorsuudhaan karaatti nu deebisaa iddoo kana kan nu ga'e Anwaar Abbaa Jabal kan jedhamu bukkee kan koo jira. Tarii mee waan an irraanfadhu yoo jiraate akkuma ilma namaatti inni itti guutee waa tokko inni jedhe gaariidhaan jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dura dursee keessummoota nu biratti argamanu maqaa isaanii tokkodhaan tuqee fixuuf hin danda'u. Gammachuu guddaan natti jira waan ta'eef narkaa baduus danda'a. Miidiyaa barakaa Rabbi nuuf haa godhu. Galata guddaa nuuf dhiyaatanii iddoo kana aanaa kana hamma yoonaa gara kamiin gara mootummaatiin gara amantiitiinis miidiyaan dhufee waan waraabee nu gammachiisee baay'eemti dhageenye hin jiru. Kun immoo baay'ee nu gammachiisee Rabbi si na gammachiisu. Ustaazota keenya hundumaa nu galatoomaa jedha. Akkuma obboleessi koo Haawiin amma tuqee dabarfatetti immoo ijaarsi kun akkuma inni jedhu hamma guyyaa irraatti baasii inni hamma jedhee tuqe kana qulqullee baasii sana fixee hanga kanarra ga'eera. Haa ta'u hidaan hamma jedhu namni nu suuqii irraa fudhanne kun asuma keessatti argama. Hidaan namni inni jedhee ka'ee 271,270 nurra jira. Kun hidaan nurra jiru jechuudha. Kanaa wajjin manni kun akkuma isin argaa jirtanuu mastaawotii of ilaalii foddaan kuniif manni kun barbaadu gara barree 20 wayii qaba jechuudha. Barriin tokko mastaawotii hin qabu. Maskootiin tokko mastaawotii hin qabu. Duwwaa jira jechuudha. Ammallee baasii inuma gaafata. Isa hidaa hammaa malee humti inni gaafatu siichi waan baay'eetu jira. Dabalatee ijoolleen bakka gaditti baatee bakkuma tokko tapha xiqqoo tokkollee miila bakka itti hiixeeffattullee hin qabdu ijoolleen jechuudha. Hanqinni bakka kun qabu alhamdulillahi rabbil alamin. Sadarkaa kanarra gahuudhaan gammachuun guddaan nutti dhagama. Haa ta'u malee wanni hanqate immoo waan baay'ee jira. Kunoo foddaan isin argitan kun hundi isaa hammallee mastaawotii hin qabu. Bishaan kunoo asitti hojjetame paampiin illee akka wareegaatti miidiyaa irraa dhageenye turre inni illee paampii siichitti godhama hanqinatu jira. Kunoo ijoolleen isumarra deemaa jira jechuudha. Kanuma waliin namoonni ustaazonni keenya qalbiitti nu qabachuu miidiyaan barakaallee hanqina amma jiru kana kan barakaa Rabbi isaa godhu asirratti mataa keessatti nu qabachuu qabdu jechuudha. Miidiyaan kun nu qabachuu qaba. Ustaazonni keenya kan hamma wana nu hubachuu qabu isa kana jechuudha. Wanni isin argitan kun hanqina baay'eetu irra jira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Viidiyoo isaa akka kanatti ijaaramutu isin agarsiifne waan ajaa'ibaati jechuudha. Kana wal biratti gizee ilaallu jechuudha. Kana waan ta'eef miidiyaan barakaa asiichi waliin yoo Rabbiin barakaa nu godhee akka itti nuuf fufuu gara fuulduraatti illee eebbisaallee gara fuulduraatti karoorri hin jira waan ta'eef gaafa sanallee akka nu bira jiraatee akkuma kana barakaa isaa fidee nu dhufuun isiniin jedha. Ammas haa ta'u waan tokkotu nu hafee jira. Ustaazni hadda waggaa dheeraadha kan barate bara 2004 qabamee dur kan cufamee ture asittiin barataa maara. Sheetamaa Abbaa Bojjan namni jedhamu kunuun goonni keenya jiru. Barachi hinuma barsiisaa turan bara 2004 naannoo baadiyyaa gara kanatti galuun koo hamma yoonaa hin baratamaara jechuudha. Eegana ammoo dheengadda ustaazota guddaa ulamaa sadarkaa ilmi isaanii an danda'een dubbisuu sila dubbifamee jettan dhageessaniittu. Kana gadhaabuun humna keenyaa miti. Miidiyaan kun ustaazonni kun sheekoleen sadarkaa kanaan nu gahan waliin jiran jenneeti nama nu waliif illee ofirra keenya jirra. Ustaazota nama guddaa jechuudha. Dabalatanii hadha gennoota nama 60 ol barsiisaaru. Ijoollee xixiqqoo nama 60 ol gara nama 80tti kan shallagamu hamma garii argitanii gariin kan namoota gurguddaa quraana baasanii kan keessa deebiirra kan jiran nama baay'ee ofirkaa qaban jechuudha. Ulamaadha namoonni kun. Kanammoo viidiyoo naannoo Jabbaar kanaanii waan nutti fakkaatu nutti hin fakkaatu qaba. Sadarkaa kanaan Rabbiin nu go'e hammas namoota kana eega Rabbiitii hin jira jennee kanatti seenne waan ta'eef miidiyaan kun kanallee akka maalsa dureetti nu qabatu isiniin jedha. Ustaazonni goonni keenya jiran kana maal ulamaa nam tokko gatteessisuun maal akka barbaachisu sadarkaan ulamaa tokko immoo nama dhufee mana quraanaa gattaa'u miti namoonni kun. Humti quraana naa caalu hin jiru jedhee filatee dhufee asirra taa'eera. Namni nu dhiyeesse immoo ustaazota keenya dura bu'aa keenya Shamaama Mustafaa Shawwal Abbaa Bor jara kanatu filatanii bakka kana fidanii nu kaa'an jechuudhaaf
Fiichitti ustaazota kanas akka isaan ammallee duwwaa qilleensa irra jiran kana mataatti akka nu qabattan isiniin jedha. Daawwattoota keenya kabajamtoota jaallattoota biyya keessa jirtanii fi biyya alaa jirtan kan dhiiraatii fi akkasuma kan shamaraa kan ijoolleetii fi kan nama guddaa kan barattootatii fi kan barsiisotaa hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenya rabbi isinirraa haa jiraatu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh isiniin jedha. Eegana kana jedhee booda akkuma amma agartan bakki irratti argamnu madrasatul jabbaar yeroo dheeraa isin itti ifaajjaa turtan, isin itti cinqamaa turtan, isin itti laffa'aa turtan madrasatul jabbaar kana dhumnee ijaan arginee irra geenyee jirra. Madrasatul jabbaar irra geenye keessaa sheeka quraanaa asitti jammarsiisees ni jira. Keessaa immoo sheeka keenyaa Sheek Ansaar nama aalima asitti madrasatul jabbaaritti qubatee barsiisuu jammareerraa daqiiqaa lamaaf gammachuu isaanitti dhagahame, akkaataa isaanitti dhagahame mee eega madrasatul jabbaar kanarraa akkamitti eegalanii akkamimmoo gara fuulduraatti immoo gammachuu akkam qabanii inshallah isaanii wajjin kan haasofnu taha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isiniin jecha dhugaadha waa guddaa namatti dhagahama. Asgaama jedhamees takkaa hin yaadamne hanga qaraamu keessatti kuni ni'matun min fadlillahi ni'ma rabbi raayini kun. نعم ربي رأي الحمد لله رب العالمين وعما بنعمة ربك فحدث بما ربك رأوديس جدين إنسان بمحمدين أنا في برنوني أسفل كيا سببا شيخوتي رداتي ودتي أجرو في بردرسان كن دواجر وانجر في غرخنا في دميرا روبا نوني كنيا فردرتي غرا أكيد را تأوسي فكير را تفسير را لغا دراس براتوراس كوبي كمنا Kanaaf waliin nuti immoo irra barbaannu ammas hawaasni kun nu gammadee irrattis nu argamee barachuu qaba seenaan jenna. Warra immoo waan kana immoo hojjete immoo ni'maa guddaa addunyaaf akhiraa rabbi isaanii milkeessuu isaanii jenna. Isa qilleensa irrattis hojjetes ta'e isa lafa irratti hojjetes ta'e hawaasa asitti walii qabame hundaafuu gammachuu guddaatu nutti dhagahama. Gammadaa isinis gammanneerraa. Illee walumaa galatti barataa jiran nama 60 ga'aniif. Nama 60 dubartoonni akkasuma gara nama 50 olii ta'aniiru. Dubartoota kana keessaa kan kitaaba immoo eegalan gara nama 10 ga'aniiru. Akkasuma ijoollee dubartootaas gara nama 20 qofaatti kan ba'anii jirus hangas hin ga'u. Gariin keessa deebii jira, gariin walakkaa jira. 15 jecha. Kana keessa ga'aniiru alhamdulillah bareedduudha. Gara qeerrootiinis hanga tokko masjiidattis baratamaa jira. Manguddoonis barachuudhaaf amma qophii guyyaa gaddaatti seenaniiru jirres. Mashallah galatoma ulfaadha jecha akkasuma sheeka keenya isaan ammaa kan kitaaba barsiisaatiin tura yooniif ta'u an akkasuma kan haasofsiisaa obboleessa keessan Abaa Hureyraa yoo ta'u sheeka keenya sheekamaam immoo nama yeroo dheeraa asitti jammarsiisanii quraana asitti taafiiza quraana dubartootaa fi ijoollee gara nama meeqa asitti barsiisaa turan sheeka angafa sheeka qadiima sheetamaam bawduuti wajjin isaanis mee gammachuu akkamitti isinii dhagahame fuuldureetti immoo hamilee akkamii qabdanii nuuf ibsitu gabaasitanii. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ani gammachuun natti dhagahamu kana gammachuun mana kana akkanatti ijaaramee akkanatti jedhamuun quraana kana qaraasisuun anko hoggaanis bicuutu tureerati as qofatti sin qaraatifne bakka biraattis kanan qaraa isaa dhufe haa ta'u malee immoo asittis immoo fagoo keessa ture ijoollee gara nama 15 wayii taateetti kanan qaraa isee jechuudha. Kanaafuu innaan ammaa fi itti nan gammada bareechee fuuldurattis itti fufuudhaafis itti gammada kanan jedhamu. Mashallah barakallahu fiikum isiniin jecha warra asitti taafiiza qaqqara'uu jiru keessa Shababa Hamzaa Baahirilleen gammachuu isa dhagahame kan ibsu taha. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gammachuu guddaatti dhagahame madrasaa kun banamuudhaaf gammachuu guddaatti dhagahame ijoolleen akkasiin dhuftee nu masagabamtee nu qaraat akka ijoolleen baay'attee nu qaraatuuf barbaanna kanumaan jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah barakallahu fiikum isiniin jenna. Kanatti aansuudhaan obboleettii keenya Madiinaa qaddamtuu diinal Islaam kan tahe akkasuma qabsaahaa koree madrasatul jabbaar kan tahe Shababa obboleessa keenya Taysiir asirratti nama ifaajjee fi qabsoo guddaa godhuu jiru. Yeroo hedduu waan gidiraa hedduu keessa dabreetiin dhufee as gahe
gammachuu isa dhagaame fillafiitittis akka itti deemuu qabu inshallah isaa wajjin kana haasofnu ta'a. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beetaya baraka kan ta'edha. Ijoollee wanti isin hojjettan waan guddaadha, waan gahee guddaati. Wallahi rabbiin illee kan yaadaan illee keessa seente kan waallee hin buufanne kan itti buufatte illee otuu mana illee kan illee keessaan ijaarran illee jiraachuun hin mala kan ijaarratte illees ta'e silallee masgiida ijaaruudhaan illee kan yaaddee hin baane rabbiin bakka yaada gaarii keetii bakka yaadde achitti rabbiin si argachiisu. Rabbiin ati kanatti yaaddee kana goote haadha keenyallee kan jettee akkuma beekamu kan har'a deemne hamma yoo nageenye wallahi yaada kana ga'ullee miti yaanne alhamdulillahi rabbil alamin kan keetti murabbisiif haanu waa yaadde achitti akka argattu waan akka muraada geesse biyya haadhaaf abbaa keetti illee deebitu haadhaaf abbaa keetii waliin obbolbaaf obboleettii keetii wajjin rabbi sitti aanu kanan siin jedhu kana malee waa tokko waan jennu hin qabnu. Sababa ta'ee waan guddaa gad dhaabbanne waan guddaan nu dhaabatee waan guddaa argame kana waan ta'eef inshaallah yoo rabbiin moo jedhe yoomis taanaani kun wanti kun yoomis taanaan hin dhaabbatu waan baduu miti rabbiin sadaqaatti isin hariidhaaf walakkaa'u du'aa'iidhaan illee bakka jirtanitti bira dhaabbadhaan isiniin jedha.